Biiroon bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee caasaalee nageenyaa sadarkaan jiran waliin qophii duraa filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa guyyoota muraasa booda gaggeeffamu irratti mari'ateera. Maricha irratti argamuun haasaa kan taasisan hooggantuun biiroo bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee Aadde Liidiyaa Girmaa hojiin nageenya magaalattii waaressuuf hojjetame Finfinnee naga qabeettii taate ijaaruu bira darbee magaalattii gama hundaan fakkeenya magaalota Afrikaa taasiseera jedhan. ከተማችን አዲስ አበባ ሰላሙ የተረጋገጠባት magaalaan keenya Finfinneen nageenyi ishee kan mirkanaa'e magaalaa namni nagaan bahee nagaan itti galudha. Finfinneen magaalaa olaantummaan seeraa itti mirkanaa'ee fi hojiin misoomaa fi ijaarsa biyyaa sa'aatii 24 keessatti hojjetamudha. Kun immoo nageenya magaalattii waaressuu bira darbee Finfinneen fakkeenya magaalota Afrikaa akka taatu taasiseera. Hojii uummata abbaa nageenyaa taasisuun hojjetameen magaalattii xiyyakki dibbeentaa 47 irrachuus Aadde Liidiyaa Girmaa himaniiru. ህዝቡን የሰላም ባለቤት በማድረግ በከተማችን ውስጥ በተለይም የወንጀል መከላከል ስራችን hojiin uummata abbaa nageenyaa taasisuun hojjetameen hangi ittisa yakkaa dabaluun yakki hir'achuu danda'eera. Nageenyi kan uummataati. Uummannis kana hubatee dirqama isaa bahataa jira. Hirmaannaan isaanis dabaluun nageenyi kan kootii jechuun eegaleera. Hojiin qindoominaa gama kanaan hojjetameen hangi yakkaa magaalattii dhibbeentaa 47 hir'achuu danda'eera. Filannoon mirgi dimokiraasii uummataa kan ittiin mirkanaa'u ijaarsi sirna dimokiraasii kan ittiin dhugoomu ajandaa biyyaalessaa guddaadha kan jedhan Aadde Liidiyaan caasaan nageenyaa sadarkaan jiran akkuma kaleessaa nagaa magaalaa Finfinnee eegsisuun filannoon biyyaalessaa marsaa 7ffaan gaggeeffamu haqa qabeessa dimokiraatawaa fi hirmaachisaa akka ta'uuf ga'ee isaanii akka ba'an hubachiisaniiru. ምርጫ የህዝብ ሉዓላዊነት የሚረጋገጥበት filannoon bilisummaa uummataa kan ittiin mirkanaa'u ijaarsi sirna dimokiraasii kan ittiin dhugoomu ajandaa biyyaalessaa guddaadha. Dhimmi filannoof lammiileen hundi itti gaafatamummaa qabu. Biyya ijaaruuf mootummaa hundeessuu kan dandeenyu filannoodhaani. Kanaaf caasaan nageenyaa sadarkaan jirtan akkuma kaleessaa nagaa magaalaa keenyaa eegsisuun filannoo marsaa 7ffaa gaggeeffamu haqa qabeessa dimokiraatawaa fi hirmaachisaa akka ta'uuf ga'ee keessan bahachuu qabdu. Hirmaattonni waltajjichaas nagaa naannoo isaanii eegsisuun filannichi karaa nagaa eegalamee karaa nagaa akka xumuramuuf ga'ee isaanii kan ba'an ta'uu dubbataniiru. Nagaa naannoo keenya eegsisuu bakka qabnu irratti qaama haalaa dhufeerree wanta kana nagaa kanarree booressuu barbaadu akka seera qabeessatti galee akka nagaan kun hin boorofneef nagaa keenya eegnee filannoon kun karaa naga qabeessan akka inni qajeeludha kan nuti gochuu qabnu. Akka kootti wanti nanis hubadhe biyya tokkoof kamiyyuu akka ishiin guddattuuf akka ishiin jijjiiramtuuf nagaan barbaachisaadha. Nagaa keessatti immoo sabni kamiyyuu namni kamiyyuu ga'ee mataasaa qaba. ሰባተኛውን ሀገራዊ ምርጫ በሰላም እንዲጠናቀቅ filannoon biyyaalessaa marsaa 7ffaan karaa nagaa qabuun akka xumuramuuf ga'ee keenya ni baana. Filannichi haqa qabeessa akka ta'uufis hojjechaa jirra. Akka lammii tokkoottis dhimmoota faayidaa biyyaalessaa kabachiisan kamuu keessatti hirmaadhee dirqama koo ba'uuf qophiidha. nageenyi caasaa nageenyaa bichaa miti. Caasaan nageenyaa dirqama mataasaa danda'e qaba. Hundis safara keenyatti lafa jiru irratti biyyittiinis dimokiraataawiidhaan nama hanga ijaaramtee jirtutti hundi keenyayyuu nageenya keenya eegganneet mirgi keenya eegganneet mirga keenya booressuuf filannoo keenya daangessuu barbaadu hunda humna ilaalatutti gabaafneet humni keenya danda'uudhaan immoo qabnee qaama ilaalatutti sarakabuudhaan nageenya keenya akka hin boorofne filannoon keenya akka namni jidduu galee jalaan booressinetti eeggachaa jirra.